korma rasangaa godhan ogete duraan korma ture korma rasangaa godhan jechuudha akkas kolasan yommuu gartee nama assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh uummatni qaalee jira jirtu qursi fatara nyaachaa jirra fatara nyaannu sin jenna kunoo masuudinas jira masuudee salaam jimme assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isbi ibsi ummata jaalalaa ummata fikirii magana gano taatani war youtube keena fadis taatanis subscribe nuuf goda war ammo duraan nu birjetan akuma duraan jirtanitti nu jajjabeessa nu faana ta'asin jenna akasi kursi nyaane wala deemu awanin beele gaaw hay mal de deemu ci jiraan beele awanin bismillah arra shaynatan nantane ye nate bismillah Puli sawo? Puli dar. Wai berbare mal berbare bo? Wallahi. Anya nu mata. Ati anya nu yo nama nu mata nu jenne. Apa jenjera berbare? Ama kada di. Jenjera sa? Injen wanda. Bayana jera mat. Bismillah hanya nu mata nyakali kashte maksudi berakal bina puli beta maksudi itu? Berbare apa kau? Hai. Wai berbare mal. Aka tumi aja? Imewa. Imewa. Awal, nama tim yang baik tu sah. Nama tim yang baik tu sah. Ni tim ya. Oh. Apa? Bisa. Arah masuk gana manin. Ya me berfirman jira. Emini ngerti masuk ya me fisi. Ibu makanya beta. Wow mengerti. Anak fikir ada ti. Anak kia Brian bakal jira. Ya suka. Ima asal lu nama kursinya asal. Lacur kesah nak. Berkesa. Ega. Ni asona si. Ima jurullah semua asona. Juranya ada nyane raba lure. Apa toko kamlan. Pokok cakap kamu mesti. Lewat rumah le asawa. Entau. Bakota kata walira fitne berada. Ega wahai. Wallahi gudi mana gua tahu ya. Hai bo. Kiana rakabi. Kiana rakursi. Ah. Akka dalaga ragarti agul nongone. Samut kita na. Akka dugwa nongone. Ya rakursi. Ah. Jangan ngerti busy dah. Fok ijaru fedu gamu gurguddo ijaru fedu. Nama ngerti nama gargaru fedu. Karena fu malo ngerti irra ragaji. Aja jalan tele. Akan sejarah tu kau di mana? Terika mana akan sejarah tu kau di. Nama tu sergemo. Mau dugumani fi jalan temo. Mai rajalan te. Sungguh nono frok ekana. Kalau melihat kamu nak aku jalan te jimme. Hai. Frok kayak lah jadi sulit orang tu. Iya te jimme jim. Frok ada noy. Frok ekana ini noy. Ilkanun kabu. Ilkanun kabu. Fokota kana mai rajalan te. Yo sih tu tiket ni tu katanya tu di kabu. Nanti timah mereka nat mogga deu me. Duguman nama sergemo kami. Erga namu. Atina raga fodo kadero me. Barang sudah lega gafa de tore. Oh. Ina garreza. Akhi. Asla. YouTube kira tilana. Gafa aniro namni bakasana buse ujina kanne. Wam pagi dalaga terus. Karo timo isni bete ya singgalo. Gafa de ragan. Ira jaba. Kamu jadda bani rami. Aka gandar ta taw. Aka biya ta taw. Aka wasa ta taw. Nama kana kabu banan. To ta itu jura kat kabtu. Kaisa tingkap dulu. To ko fa dalan kabtu. Masih. Tala tergita. Talan tun jalasi tetuma. Talan berjun gitu begitu mere. Wani bahunda kabanyo kabanyo sagar tekanne. Gadi zugoti. Simau nama takkan zugora raga. Kok kasih. Ila tu malu ya tu Allah. Oi. Iya semua live ternyata. Wow, gua berada di teo. Atu mau kasih beri jangka. Iya. Arra, kuno tali tu tala makati bire. Adu bilal wal mata aja sih. Arra. Jangan ya sudah kata aja. Apa kuno kata ya? Ampar apa kamu kabar? Ana mau kamu kabar? Hai. Ayo mesti. Ya cuma aku mati kau karo orang kabdu kanau. Kamu yang karo kabar balik? Kamu kamu lagi? Mawar bisa ya naga sanu mau jerah bire. Aku makan bir. Ini harga mana gan orang jelai? Baru. Kok sih kok? Iya ya. Yo kabarnya kabar teh? Nama sen kabar banan? Toko fat dalam kabut. Ayah. Tak kasih. Dalam tu ni? Jelas itu semua. Ira kabar tidak pasang kerti mati. Kabut tu. Kabarnya lah kan arkannya gadis goti. Batu man satu kerti kasih shirut goti. Jelas itu.
takka isuma san gartee kan duraan qabu dadhabe san gartee mee qabdee fidee sifiddi. Samboota khalas dhiirri jajjabaan sanii nu khalaafama jechuudha khalaafamuu beete Bukkoo jechuudha. khalaafamuu korma irraa sangaa godhan beete duraan korma ture korma irraa sangaa godhan jechuudha. Akkas kolasan yommuu gartee nama qamootee ati yoo torba dhufurraa haja qabaatte arra jala siiqetuma jima bittee fi waan irra barbaadu gartee gootee fi dhimma keessan gartee ha torbaan dhufuuf yookaan jedhu dhufuuf irraa dhimma qabsan gartee mi arraantan duristee isa shurru gootee kontoroo gootaa jiru qabate akkatti gaafa dhimma keessan gammoo halas inni nu garteesiif banama takka qabadhu Takka yoo farshoo dhuge yoo farshoo arraanta arramu obaasoo eegalta jechuudha dhimma kan kee jedhu saniif kaayyeeffattee kumistee jabaa yookaan mistee jabaa namatti himin Ayya. David Orba jira farshoo arramu obaasoo eegalta Ashe. gaafa dhimma kan jedhu keessa dhiyaate immoo inni dhimma keessaniif tola siin jaa'u kalas jaartilee siif kanna lafa illee qabate lafa illee siif kanna ati dhimma kan irra baata kalas yoo mistira qabate illee mistira guutumatti hoo si ganna qata. Ati amma Yoo ana ji- keessa takkasi godhanii jira kun Oh, asiin waa. Ayya. Ashe. Yoo jimateen ati haruma danda'amuu qabdaa jechuudha. Yoo hawaasa bal'aa ta'e isin bara kana nu sobda jechuudha. Isin bara kana isin bara goota isin bara marti fashoodha isin bara nama bara abbootii abalootti irraa isin bara abbootii goota irraa maaloodha jettee uuzta jechuudha. Ganda kana keessa gaa takka mallattoo isaanii qabateeti waan isaan garte ittiin beekaman qabatee kalas isaan keessa deddeemtaa jechuudha. Isaan amma keenya namni kun nama nu dhiyooti nama jabaa keenya nama gartee nu jaalatu maaloodha jeneti siif Bakka kanaan. bakka kananii sii gana jechuudha. Ati immoo isaanuma kanaa liqimsuu fi bara Afaan bantee. duuba hore ati dhimma irra ba'uu fi bara ati hanga guyyaa dhimma kan keessan irraa dhiyaate Ashe. isaanis siif banamanii ati waan isaan waan barbaaddu hundi irraa gooteetuma saammattee Qurxummii isaan liqimsuu feetu liqimsitee samboota kalas dhimma kee banan udduu kana tana. Ati karaa isaan ittiin qabdu harkannaan maal siin geessan booda ifiifuu isaan harkatti galfannaan kalas maal goota hore Ashe. yeroo hundi ni elmataa jechuudha. Akka wanniitti jechuudha. Yookaan asiin gorsistaa asiin meeshitaa Haa. Dankeschön. Danke. No, Sie Ikirtaa ishee bexaam signaa. Danke yoona. Ashe. Hawaasa illee haa ta'u nama dhuunfaa illee haa ta'u akkana qabdaa jechuudha. Haa. Tokkoffaa immoo karaan gartee itti nama qabanii karaa shamarraatiin. Takka kun hojii qaban jedhamatan amani Karaa suusiidha. Karaa mirqaanaa. Mirkaana maal qaba mataa mirkaana. Ani jimaan qabamu farshaa dhugu suusii takka illee hin qaban. Sisu takka illee hin qabdu. Ani ganama subiillee kanuma. Misaallee kanuma. Abawaan Rabashin kaajee Romaa salsee. Buqqa'uu dide kaa. Oo kunoo. Haasawa fardiin si baran haasawa bara. Haasawa kubara sama laqa rakam ne bara. Hayyee siyaasa dhiisee bakkaayyee. Nyaata nu dhaabsiftee. Nyaadhu. Ani ganama subii kan hirriba kallee sammuu dittan wachu. Balansiidha takkatum. Saati jaas galgalas tanum. Talaan dhuftee na shawwatu sun jirtu. Jimaan isaan na fidanii gartee ittiin na shawwatan sun jiru. Yookaan immoo farshoon yookaan immoo sujaaraan gartee ittiin sammuuti gartee oguusetti mirqaanu sun jiru kanuma jechuun. Guyyaa maraa kanuma. Kanuma yeroo hunda'u. Ani ganamallee galgalallee sammuuti tanuma. Takka hin jiramu jechuudha. Inji jiramte jechuudha. Waan takka illee hin fayyadamtu. Bishaan dhugaa nyaata nyaadha halas. Sammuu danda'e tokko xaaxoluu danda'u qabdaa bara. Yoo mataa kan keessa tokko xaaxortee mataa kan keetu oofuu hin dandeenye. Namni mataa kan keetu oofuu hin dandeenye eessa nama ooftaa ture. Waan magartee suusii jedhamu hararaa waan jedhamu yoo qabatte ati sammuu tantee sa'a takka yoo tante taate sa'a taan immoo ta nama biraati. Sa'a taan immoo sa'a nama kaniti. Yeroo mana ifa harkattuu Yeroo muraasa. jechuudha. Saniif gaarii miti. Barbareedha. Barbareen. Amma asaasitti hin baajisu. Arra masuutu asitti yaamee wajjin qursii nyaannee waan takka marachuudhaafis as jirra. Waan hanga tokkollee marannee jirra. Taan illee garaadha. Masuutu hedduun gargaaraa jira. Waan kiyyaan na godhaa jirtu quba qabdanii. Anillee immoo kiyyaa gama kiyyaan jibballee hin qabuuf nama tokko gartee siin jaaladhaa jeegaa yoo si dhufe siin jibbaa lakki siin fedhootti jechuun qaanyiidha. Qaanyiidha jechuudha eebbiidhas.
qalbii nama cabaa hin ta'u. Nama san dhugumaan gartees jaalachuusaa mirkaneeffachuudhaaf yeroo ifii laatas isiifillee gartee yeroo laattaa fi yeroo ammaan tana waan baay'eedha jira. Namni kun ergamaan dhufe moo dhugumaan na jaalatamoo arraaf himoo boroof himoo kana keessa immoo dhimma biraa qabu moo waa hedduu gartee adda baastee irraa cheeggootaa jechuudha. Akkanumatti immoo ariifattee simmeetiidhaan yoo gartee hatti galtu ta'e nama hedduu nyaadhame nama hedduu kasaaree jireenya isaa gartee duraa badee karatti hafee jechuudha. Waan akka isaan gartee hedduutu nuqunnamaa jirasi nurallee ga'uu baattee bakka biratti illee argaa jira. Wanni dabaree immoo nuuf barumsa kanaaf ta'e immoo if eeggannoodhaan yoo itti galle malee akkanumatti gartee ariifannaan itti galuun hin ta'u. Zamanni ammaan tana kun hedduu gartee hedduu fatanaa baay'ee qaba jechuudha. Qormaata baay'ee qaba. Namni nama qabu barbaannaan karaa lamaan si qaba ammaan tana. Laafina kan keetii fi jabina kan kee ilaalaniiti kanarratti hundaa'anii si qaban. Namni tokko gartee karaa laafina kan kee yoo beekee karaa dadhabina kan kee yoo beekee karaa sanan gartee si dhufee harka isaanii galtee immoo harkaa ba'uun ni ulfaata jechuudha. Jireenya kan kee hundi harka namatti hafee jira jechuudha. Kanaaf if eeggachuun dirqama simmeetii yookaan immoo fedhii gartee fedhii gabaabaa fedhii ulfaataa gabaabaa yeroo xiqqoodhaa jettee jireenya kan kee fuuldura jira balleessuurra sammuu tantee fuuldura if jala hiyyeessuurra balleessuurra tasgabboottee waan takka gartee yaadaan yoo itti deemte irra bareedaadha jechuudhaafin kiyyaadhaaf yeroo kannee fi ifillee gartee yeroo fudhee waan kana analaayiz godhaa jiraachuu ammeenya isii dhaqabadheeti miti dhugumatti xiyyoo bareedduudha rakkina hin qabdu bareedduudha irrina hin qabdu namni gaa waciillee baasu garuu rakkoo hin qabu. Isinis yaada keessan gaanuma garraa hanga ammatti kiyyaan hoteela jirti hoteela qabee fi waan ji'a tokko kafalan jira hoteeluma jirti yoo gartee kan teessu ta'e teesse yoo gartee lakki hoteela kana hin fedhu jettee immoo baate walumaan garraa hanga ammatti immoo isiin hin deematti aboo hin deemine taa'e si kafalan jira takka na kasaarsi jirta lama nan kasaarsinitti taa'e jeniin jira yoo teesse immoo sayyoo ariyoon guyyaa hunda isii bira kan hin deemu ta'e waan hamaatu uumama beekta. Saniifin Masuud itti argaa jiru. Masuud asirraa isiidhaaf nyaata fudhee geessaa fi yoo haajaa qabaatte anatti bilbiltee yaasuu kanaan fedhatti takka immoo hoonnaan getti ni dhufa jenetti sossobee fa'a jalaa fa'a osoo hin biraan deemne hafaa jechuudha. Masuud ni argaa. Masuud immoo waan isin barbaadu ni geessaa fi Masuud wajjin gartee cimatti xaxabattee kofaltee Masuud hin gartee xaxabachiisee kofalchiisi. Silaafatu ijoollee manaati waan biraa hin dhaga'ineeti waan biraa sitti dhagamini amaanaadha. Xaxabachiisee kofalchiisee wajjin gartee fataa zanaaji biraa deemin jaan. Yoo gartee isin alatti gabboo feetallee wajjin bahaadhaan hin finneen silaafu bareedduudha. Galgala gabbaatan keessaa galee nama godhu wajjin bahaatii zoorro jaatii kootaadhaan jaan. Takka immoo bakkuma jirtanitti dawwalaadha yoo ala jiraattan anas isiniif dhufaan jaan. Masuud jechuudha. Masuud asirratti hedduun gargaaraa jira. Hundaafuu gaa rabbi khairaa godhu waan jiru kana arraanta nama masukkuun asitti wajjin fixarra jira. Isiifillee fixara geessi jeniin jira. Fixara geesseefi jira. Fixara geesseefi waan takka takka natti himaa jira beektaa. Kiyyaan dhugumatti arraantana niin deema yoo arraa yaasuun natti dhufne hoteela kana hin taa'u abadan hin taa'u jechaa jirti. Kootu isii bira deemnati wajjin qabattee wajjin asoottee isiillee tasgabbeessitee biraa deemtaati haa deemnuu naan jechaa jira. Inshaallah meenas yaada inni dheeysa kanallee hin didu keetiin bira deeme kiyyaa bira wajjumaan deemne waan isin jettu haala isin keessa jirtu laallachuu inshaallah rabbi jedhe. Yaasuu bada isiin amma beektaa? Isiin amma si barbaadde beektaa? Yaasuu malee nyaatan keessa fiyyuu achi keessatti taa'u jirti. Waa'ee nan haasasee isin jetti na soone? Dikko sobatti haasa'e fuula gurgurti kaa. Fuula diriirtee hin jirtu. Feeta waan biraa baasuuf jedhee bakka naan taane ofirraa dhiise. Mana? Iyyaasuun haa dhufuu jette. Ana immoo akkati bira dheetu illee hin feene. Maaliif? Maaliif beektaa? Yoo tammachi dheete nama si gadhiisu fakkaatara. Wallaahi? Wallaahi. Dandisu? Arra nagee. Nyaannee amma gabbooyin jira. Masuud kiyyaa bira hin deemin naan jee. Arra kiyyaan si dhiisuu hin teessu. Kiyyaa bira hin deemini lolaa jirti. Mana keessa gartee kanatti kophaa utaaltee fiigaa jirti. Meeshaa hundaa'u sireedhaa fi waa hundaa'u kanatti bittin gooteeti lolaa jirti. Nyaata nan geesseefillee nyaata geesseef jeen itti kanne ture. Nyaata nan geesseefillee narraa akka durutti kabajaa narraa fudhattee lafan keenya narraa fuutee nyaatallee fuutee akka darbitee
Koseen hangate anas seenus dadhatu man gartee hulumarraa wajjin haasawee haalli gartee isinitti jirtu na sodaachisee biraa deemin hanje. Yaasuun dhufuu qaba yaasu yoo irraa hin dhufne waan hamaadhaa ta'a waan addaa ta'a. Yaasu dirqama gartee makka dhufu itti mina hangate je garuu ani akka ati biran deemneen dhaamsisiif dhaaman hanje. Sababni gartee kana jeefisnaaf hin galle neebii gartee waan isa sodaachise jiraachuu danda'a ta'a. Hoteela gartee ji'a tokkoof kafaleef hin jira. Inni hin deeminii naan jullee ani deemuun dhiisu deemetumaan gartee ka dirqama yoo gartee mijoontu mana keessatti waa taate yoo ifi huute yoo gartee rakkina biraa ifraan geessifte gaariin ta'u. Maaliif hoteela kana ana qabee fi booda gartee yoo waa taate yoo waa ifi goote anumatti gaafatamaa jechuudha. Karaan masuud itti ilaalallee karaa biraati. Namni yeroo cinqatii keessa bu'ee yaaddoo hamaa keessa bu'ee miidhaa ifirraan ga'a. Yoo magartee gara miidhaa ifirraan ga'uudhaatti yoo adeemte anaaf gaariin ta'u saniifuu dirqama bira dhaqeetumaan balummaan beete gartee balaan feete haa buutu balaa samiidhaa buute dachiin hin dadhabne jenna. Bira deemetumaan gartee kiyyaa dhiifamaa hojiidhaan na qabee jireenya kana gartee mo'achuudhaafin akkanatti anis si dhiisee fiigaa jira malee si jibbeetii miti yookaan immoo si gartee tuffiidhaafi miti. Jeetiin sosobuu qaba malee saniifummaa kaayatiin kiyya bira deemee waan isii godhaa jiru akkam akka isii godhaa jiru maal akka isiin barbaaddu silaafuu waan isiin barbaaddu beekamaadha. Yaasuun gartee mana siree kanaan baasee mana isatti haa nagalchuu. Ani yoo inni mana isatti nagalchi qofaan fayyaa harkadhaa nagaan gartee taa'aa waan jiruudha yaadni siidhaati. Ani immoo mana kiyyatti siin galchaa rakkoon qabu garuu jalqaba tasgabbaa'ee ulaagaa gartee jaartummaa san gartee haguutu ta'e meebii siin galfadha. Yookaan immoo kanumatti mana si galfadhee booda gartee balaa rakkina biraatti dhufa. Ammaa gartee sababa kiyyaa adda addaa keetiin gartee adda baatee jirta. Booda yoo fuudhee manatti si galfadhee waan biraa rakkina biraa guddaa dhufa. Yoo isin immoo gartee toleettee qaalee kiyya guuttee ulaagaa hundaa'u gartee naamusaan gartee kan guutu ta'e. Gaas maaliin keessaa maaliin haasa'e katiin deemee waan jiru adda baafadhaati nagaa na turadha. Waan jiru immoo isin biraan hin ga'a. Video like share godha yaasuu bira namni subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhatee maataadha. YouTube kun YouTube yaasuu bira isa lamaffaadha. Waa'ee video kana guutuu jechuudha. Gara YouTube yaasuu bira guddichaan deema daawwadhaadha. Hundaafuu shaallah khayr gaas nagaa na tura. Assalamu alaikum.